Ciroogola. Ashama harka fuuna jecha hordoftoota Ciroogoladha. Arrantana kaniin qabadde isiniif dhiyaadhe faayidaa fayyaa burtukaana nyaachuurraa argamuudha. Na hordofaan isiniin jaa gabaabseetuman isinii fima jechuudha. Tokkoffarratti seeliin dhiiga diimaa qaama keenya keessaa akka dabalu ni taasisa. Lamaffarratti utaalloo yookaan dufkaka irraa dafnee fayyuuf nu gargaara. Sadaffarratti soorata viitaamin C'n kan badhaadheedha. Afuraffarratti kalee keenya irratti uumamuu dhagaa yookaan cirrachaa ni ittisa. Shanaffarratti dhiphachuu sammuu ni fooyyessa. Jahaffarratti dhiibbaa dhiigaa keenya gadi buusuuf ga'ee qaba jechuudha. Akka dhiigni keenya oliin kunne jechuudha. Torbaffarratti jajjabina lafee fi ilkaan keenyaaf ni gargaara. Saddeettaffarratti daakamuu soorataatiif illee ni gargaara. Akka sooranni bul'aa'ee daayirektii gara qaama keenyaa deeman ni gargaara jechuudha. Sagalaffarratti dhibee onnee garagaraa ittisuuf ga'ee qaba jechuudha. Kurnaffarratti hamma kolesteroolii qaama keenya keessaa ni xiqqeessa. Kudha tokkoffarratti hanga sukkaraa dhiiga keenya keessaa ni to'ata. Egaa maddi Who Healthiest Food Guidelines and Summary Researchidha. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa isiniin jecha chaanala keenya gaa haaraa yoo taatan subscribe yoon godhin subscribe gochuudhaan share gochuudhaan namoota baay'ee biraan ga'uu dandeessu.